Cida khaysan bareechuu dhufne hirmaannee gamanaaf gamaanii guyyaa gammachuu gaa'ilati qaxalee misirroo lamaanii horaa buula wajjin jiraadhaa isinin argatin hamaanii alfa mabruuk isinin jannaa Ustaz Mustafa fi Leymanii alfa mabruuk isinin jannaa Ustaz Mustafa fi Leymanii Bismillaan eegaluun amala dubbif yaaroon ol kaa'uu lafaa jirkaa dubbiti yaa banachuuf furtuu qulfitan duraan cufaa alhamdulillahi galanni rabbiin khiyyaa isaatti hafaa salli rabbi khoo ala nabii namuhaa jannu meedaddafaa durattuu durinaaf hubadhaa keeysattuu barguyyaan arrafaa khoflaatiin saseeqaa dubbadhaa qalbiirraa gammachuu naslufaa obboleeysi khoo jaalalleessaa waan fuudhee fullisaa nattifaa baga gammaddannuuf gammadaa Dayman saatiif Ustaz Mustafa baga gammaddannuuf gammadaa Dayman saatiif Ustaz Mustafa jaalaltii diiniin ijaaramte isiidhaatan jiruu ibsitu jaarmeyaa fakkii gaarii qabu tan jaalallee waliif obsitu warra wal argachuun guuttatu fadhii waan lubbuunsaa hawwitu wal argachuu qofaa kaayyoonii wanti birhumaattiin fakkaatu guyyaan jaalalaa miidheeffame kan jarrii wal arguuf dheebotu hayyamaa rabbiitiin fudhate mana isaaniitti wal galfatu jaalalaa shakkiin jidduun jirre warra lubburraa wal jaalatu dandamaa walirraa hin cinne kan guyyuu arkee wal daawwatu dandamaa walirraa hin cinne kan guyyuu arkee wal daawwatu koriidarri jalaala dhufe singiloonni karaarra maqaa harka qalleeyyi jaalalaatiin baana hirribarraa dammaqaa misoomni jaalalaa haa cimu daddafaa warra soddaa dhaqaa tanarra komentiin barbaannu isinirraan qeeballu qeeqaa zamanaa fedhinnaan guutame meeshaan sammuu dhalootaa jeeqaa sababaa jaalalaatiin dhabaa jirra bar namoonni waa meeqaa xurii qalbiisaa booreessite akkamiin kophaaf irra dhiqaa saniif takkitti fi fuudhanii qalbii ofii duroomsuun haqaa saniif takkitti fi fuudhanii qalbii ofii duroomsuun haqaa Cida khaysan bareechuu dhufne hirmaannee gamanaaf gamaanii guyyaa gammachuu gaa'ilati qaxalee misirroo lamaanii horaa buula wajjin jiraadhaa isinin argatin hamaanii alfa mabruuk isinin jannaa Ustaz Mustafa fi Leymanii alfa mabruuk isinin jannaa Ustaz Mustafa fi Leymanii Mustafaan shamarree dinbeeytu onneesaa keeysaa gaafatame iddoo isinitti argamtu barbaaduuf ol ka'ee dirqame sababni hawwisaa dhugumsuuf dhimmi kun bar itti yaadame barbaacha isi faana dhawee nama kan jaallatu qunname namni qalbii isaatiif dawaa kan inni jaallatu argame birillee diiniina shagamte tannamusni isi eegame pirimeer liigii jaalalaasaan injifaachuun waancaa kenname hireen teeysan dhugaan bareedde yaa'annaan waligaan naqame hireen teeysan dhugaan bareedde yaa'annaan waligaan naqame jireenyi dhaloota lammaffaa fakkaatu asbuudaan eegala
بلساء ما نرون قمنه ربين كنه في والجاللا مصطفى خب ما شودي بهودان قبر ما سجلا فتنا جاللا سنخان دبري فود بريد تلا أستاذ مصطفى من نوري درانو برسسك خفلا بشاشة تبجي سانما نمنيارا همان نفولا جالل ساوجي والأرقى الراجن نوس ما شاء الله قمتشون دان ديدين هردفا جراد داقنا ما بقلقلا قمتشون دان ديدين هردفا جراد داقنا ما بقلقلا يا ربي مسرو تكينيا ولي في الدين وفقمتشيسي مصطفى كما آملك تساني تخوكو فالشيسي ilmaan haadhaaf abbaarra caalu isaan jidduu nu fargamsiisi fuulduree isaanii bareechi wallabbii isaanii dhaabamsiisi yaa boodhiirti tulluu madhiiraa tan lubbuun jirtu haadha jalaa fuutee kan wajjin hin guddisiin qindii taasifattu meelaalaa tan saatiif itti ilaalu namuu kun hundi sababa jalala isaatu bakka warra bu'ee eeggatee tola itti oola isaatu bakka warra bu'ee eeggatee tola itti oola cidha keeysan bareechuu dhufne hirmaannee gamanaaf gamaanii guyyaa gammachuu gaa'ilati qaxalee misirroo lamaanii horaa buula wajjin jiraadha isinin argatin hamaanii alfa mabruuk isinin janna Ustaz Mustafa fi Limani alfa mabruuk isinin janna Ustaz Mustafa fi Limani sababa bal'ina farrisi warri maana keeti jabeeysi haala gaarummaa fi jaalalaan barakaa fi di argamsiisi suura jaalala madaalamaa abbaa maana keeti nyaachisi walirraa fageenyaa waloomaaf qophummaa jidduutti garsiisi rooba jaalala gannu baasee dhageenye bar isaa didichuu faana isaa yoo laallu Mustafaan yaadannee leeymaan isaa jaalachuu hirmaannaa dheyne haa jannuuni rabbiin wajjisin haa bulchuu dabalaa keeysan isin wajjin hirmaannee as dhufne qoddachuuf dabalaa keeysan isin wajjin hirmaannee as dhufne qoddachuuf galaana jaalala maddesaa waliin baanadhaa isillachuu eegaltan jireenyaa lammaffaa khawwalin naqattan gammachuu sababaa khubummaa khaleetiif yoo qabaattanis wal qaanfachuu arrabooda walii falaalii sodaan hin jirtu wal dhungachuu Ustaaz Mustafaan kee kitaaba qofaa miti tanaas ni beekaa barsiisaa jaalala dhugaatii asiinis naaf hubadhu sheekaa kallattii jaalalaa sirritti akkaataa deemsa si akeekaa jecha haadha manaa buharsuu isarraa dhageessaa sesseeqaa jecha haadha manaa buharsuu isarraa dhageessaa sesseeqaa jaalalaa ganamaan bareeddee diiniin qajeelte daandii sirrii gammachuu malee cinqiin qabdu jalqabarraa ilaa xumurrii ummata muslimaa hundaafuu isin haa ta'uuti amiirrii jaalalaa teessan gajjabeessaa akka toluuf keessan fuuldurrii baganuuf gammaddaani alfaa mabruuk baarakallahu lakumaa jiruun keessanas boodan tolaa Mustafaan sodaatina humaa akka Khadijaadhaa fi Nabii akka Aliyyidhaa Faatumaa jannatul firdaus waliin dhaqaa
ولين تولا جنة خاتمة جنة الفردوس ولين سينا ولين تولا جنة خاتمة كوريدور الرجال على دوفي سنجلوني خرار مكا harka kallee jaalalaatiin baana hirri barraa dammaqaa misoomni jaalalaa haa cimu daddafaa warra sooddaa dhaqaa tanarra koomentiin barbaannu isinirraan qeeballu qeeqaa tanarra koomentiin barbaannu isinirraan qeeballu qeeqaa cidha keeysan bareechuu dhufne hirmaanne gamanaaf gamaanii guyyaa gammachuu gaa'ilati qaxalee misirroo lamaanii horaa buula wajjin jiraadha isinin argatin hamaanii alfa mabruuk isinin janna Ustaz Mustafa fi Leimani alfa mabruuk isinin janna Ustaz Mustafa fi Leimani